كتاتلا رأي كامل في رجروني لوكشيني لا شادي مار إذا كان اللي في كيس إنجيل جرابار أفي ما كان لما تقطع ترتا لازم يجك أبساو في نول توري أندان أبساو دابيبتي أنا يوفانين كابسوف نرسيف كابسان جرابر أنا مالك يسيق إلى أمالك يقف السراجب بمالي وان تكتي السراجبون قبون أمالتي إنا إيسي تيكتي في تأبو لازم سيامانو لا أكما مجانكم سيامانو أكما مجانكم سجالتو أتلي إسهاماني سينجة چانجرا مالي أغا ربي سينجة لا وانو مدرات تاسا ترتسن تاسا إلا أسبوتو سان نجي فدي رابر ما رنجري وانت دروها ساتر تبوتو مسانتي ما هل يعني أمبر قرطة ميتي ما فوانا ناسا يسيتي ما عندي قرطة توادو غرب ماكي جرا كجر إني غرب ماكي tidak nama beralih abdus kok afiyali busti kiyo kesaba busti awan tak kasita ni ma aki gabbari fudin jadi nisa laki gabbar santina jadi shimo ko tati bikil mal jala ni beta enyo doktor biftuna arsi da bikil tu fi do qoratan mo jimmana jada au batam no ma hazno bay jazut ma work inda madafi kotarar malate he no jadi اور باید کنیم وانه isatti sinimne sitti sinim ikasaatti nimnan itti mammaakee malee itti nimne kana immoo immoo dirqaman qabun atammayyuu lawaan tokko sitti amala kee sirreessadhuu siin jechaa jirran amala kiyya ani saa ta'e inni naaf ta'e waa'ee amala kiyyaa irraa ammaa mucaa waan jedhaa jiru nageenye nagar boomsaa jirtii mee jedhee jalalan gabromsa malee way dullaa yookiin naamuu maniidhaa keessa fideetee hidhaani wanni nurraa cufu kaalama dandeenyaare Waktu na dana gitu. Gabrummaa qammasu jirti. Ti gabrumsaa artiisis. Ente maali akkuma seentee na karaan isin seensisu waamu dhabe bar harkan na qabame. Dhugaa dubbachuu fi waan isin natti godhaa jirtu Minilik Oromootti hin goonis ma dhugaa. Kuno thank you so much. Maal jette qorata? Say again. Of hin gooneen jedhe bar. Minilik Oromoof maal godhe dura si jammar? Minilik Oromoof maal godhe? Anan ergaa. Kana siyaachi sitti haasa'aa oolanii kana jedhiin siin jedhanii? Kana si gorsaa oolanii? Sittoo natti bareedii battee deemteef amma ittiin jirtu tokko miti. Qoy. Ani tokkoffaa jechuudha. Inta waan Never akkana hin ta'u. Inta battu approve godhi. Amma biqiltuu ati arginu approve godha hundi keessanuu approve godha. Har normaalii bareedaa sana xafannaa. Ergi biqiltuu Bayani yaada manin ergaa godhe. Neeti. Gabroomsee mana hidhee akka caaltuu Mansuuriin godhee uummata akkasiin galchu. nu galcha yoom jenne nuti isatti nutti mataara uummata keessatti dubbataara. Wanna shinna godhaa jirtu Otoo ani fakkeenyaaf dhimma uummataa wal qabatuun yoo isa miidhe sokkee ammallee Hin qabdanu. okay. Meme yoo immoo ani isa gabroomsu miti yoo qalee gara nyaadhumaa isin galchu. Maaliif balleessite biiftu? biiftuu maa balleessite? Yoo sirriin kan wanti isa ergitanii bal kan gastii nama tokko guddisu isa ergitan amma biqiltuu guddisu. Irra jirraa miti waltajjii aanatu sin ajaje. Walaloo jaalalaa otoo hin taane bakka walaloo biraan jedha. Walaloo biraa mooni. Walaloo biraa uummanni kan gaafate paartituu walaloo sanidha. Isaan alatti immoo achirraayyuu bananii ni dhaggeeffatuun. Ha barbaadan jarri lamaan. Paartituu isa wal jalaa qabani moo? Hey. Sheeri maali? Shittoo nati bareedii battee deemte shittoo biraa taanaan wal hin dhiibu. Dhugaa dubbachuuf. Haarumatti na ergisiisa keessaa kan dibadhee deemu. Doktor Biiftuu eessa ooltee dhufta galgalaan? Maa haasaa oolta waa'ee kiyya qo'e.
Maal haasaa oolle ateessa ooltee dhuftame nutti himime. Biqiltuu. Oye, Koongiraa. thank you. Guys, maanni tiktookiin ko close naan jedhu jira. Heshi maaf waa'ee haasaatu waa'ee kan kee haasaa jirani waa'ee kan kee haasaa jirani naan jedhanii na bilbilan. Karaarra jira baay'ee lookshinii fayyadamaa deemaa jira. Maal haasaa artu? Nuti moo maal haasofne nuti biqil eessa ooltee eessa turtee doktor Biiftuun maalidha? Akkamitti gattee cidha deemtee eenyu faana akka ishiin cidha deemte beektaa jedhee gaafachaan ture qorataa. Isin bar bultii koodii wanti isin hin goone hin jiru. Maaliif diiguu miti maaf diigna nuti? Maaliif diigna nuti? Ati Okay, akka inni as hin jirre ni beektu moo hin beektu isin? akkam Amma sa'aatii kan akka nu lamaan wal bira hin jirre ni beektaniimi? jechuun eessa jirti jedhee gaafannaan cidhan deemamoo maal cidhan deemanaan jettee Beektan moo hin beektan? hin beeknu. Okay. Ani fi inni wal bira hin jiru. Dura illee yoo ta'e ani fi inni bakka biraa an bakka biraati. Ani fi inni waliigallee isa heeyyamsiifadhee deeme sababni isin keessa deemtanii eenyu wajjin eenyu waliin suuraa kaawwattee akka uffattee oolte jettanii isin dubbii wal keessaa sirra ooftan namni koo hunda isaa sheernaa godheera bara. Waan hunda ishee karaa Ala teesseetu silkiidhaan dhuftee nu jala teessee jechuudha. Maal seene laayivii akkuma sanaan seentee mariitu dhuftante. Gabrummaan an jala jiru argitanii eessattuu ni jechuun danda'u. maal gochuu waa'ee hiyyaa sooftanii dhaabarama. Laali Doktor Biiftuu maal uffattee deemte jennaan hin agarre jedhe. Eessa deemte jennaan cidhan deema jette. Eeyyamtee naa hin eeyyamu. Amma kana si aman. Eshi uumamantee gadi dhiiftee reennaan iddoo barbaadde yoo taate yookiin manuma tokko keessa dhiira waliin jirtu too jedhan isinee tokko miti. Nana manaa jedhe. Inni amma kana hunda si amanaa. Ati immoo iddoo cidhaa sanayyuu deemtee immoo bilbila biraan jala teessee hordofta. Maal egaa kana kan hordofuun ilma garbummaa amma mucaan kun garbummaa jalan jira naa argaa jedhee dubbatutti hiyyutti wanno eeguu qabna nuti. Hiyyutti ni eeyde. Dhufaa jiran hin fayyade. Suuf deemtuure. Kutaa sadaffaa inshaallah yoo wajjin anaafis isaafis gaafatee boriin gaddisa. Barreeffamee jira gin gara viidiyootti jijjiirree ediit gochuudha. Biiftuunoo hin eeyyamteetti. Maa baariif bisaraha. Gaafadheenaan rakkoon qabu naan jedhe. Isatu jedhe ishiinoo. Ishiin immoo kashii balaadha. Reefismaa. Jareessitti ani gidduu jaraan seenu mooni. Jareessitti wala amansiisana. Amma beektaa rakkisaan. Ishiin immoo laga isaaf nagaan kennitu kaa'amma meelanni inni illuu intaan qabee beektee siin mufachiisu jedhee in hojjennomaa rakkoon qabu siin jechuu danda'a. Achitti immoo ishiitu Sanii miti booni ani ittimee jira ilaali ani waan jireenyi kee diigamu ta'e ani hin fedhuu jedhee jira. Nama biraa afaan dalaguu danda'a jennaan ergiinuma dadannaa jedhee rakkoon qabu. Ay akkastaanan bareeda garuu annas sodaadhe beektaa mucayyoon kun beeki ani dheengaddan ishee arge beeki. Namni qaaraa nyaata. Mataan hunan dhaabadhee adabbii sana mara fudhata. Jaalala afaan aarsaa kan fala namni jedhe immoo beeka xiiqiin gadeedhaan osoo qobaatti argadhe ishii gorsee natti tola garuu xiiqiin akkasii baay'ee ulfaataa dhugaa ani nagarree waan akkanaa. Indi deen tuuree dhuftee kottu seeni jedhi. Kottu seeni doktor. Abaaba. Thank you sinollee. Amma nama maqaa isaa dha'u. Yoona hirriba malee bulti halkan. Dabliidha gaayis. Nama dabliidha. Danda'an qorataadhaaf. Achi booda. Qorataan dhufeera jedhaa jiru. Ingalchina qoy kunaa dhumu. Har'a dubbiin tolte. Mee xiiqee waan gootu argina gaarra Doktor Biiftuu hin fiddimoo hin dhiiftuudha dadhabaa hojjamma. Kottu banattee dhuftee naanaan oltuu takka. Lolii tisiyyuu tosii natti taatee Qorataan seeneera otoo ishiin hin dhufiin dabnee seensifnaa qoy xabni kun dhufnaa. Xabni kun dhufnaa qorataa galchina dafnee. Qorataa galchanna. Gaayis egaa dhiifama nu godhaamaa gochuu hin dandeenyu fikiriidha. Gaayis oma asiisachi wanni amaa biraa miti gaayis. Nuti kaayyoon keenya inni guddaan
Doktor Biiftuu irratti hojjechuudha. Doktor Biiftuu ofitti deebisnee xiiqii keessaa baasnee jaalala isa dhugaasuma ishiin aarsaa kan faastuuf kana adda baasnee itti agarsiisuudha malee shira biraan qabuun gaa'is. Amma qorataa haa dhufu. Taayimii kana irratti daddafan. Bishaan affi daddafan. Bishaan irra kaawwadhaame.